Loltoonni Itoophiyaa, loltoota Ameerikaa, loltoota Gibxii, loltoota Faransaay fi loltoota Turkii fa'aa wajjin gara Gaazaatti akka bobba'aniif nageenya Gaazaa akka eegsisan gaafatame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin yeroo mari'atanitti waraanni Itoophiyaa gootummaanis amanamummaanis ni beekamu jaateef gara Gaazaatti imaluun waraana biyyoonni gurguddatan bobbaasan waliin Gaazaa tasgabbeessuu keessatti akka bobbaafaman gaafataniiru. Haa ta'uutii gama Itoophiyaatiin loltoota Itoophiyaa gara Gaazaatti bobbaasuu dhimma jedhu irratti gaaffiin dhiyaachuu malee deebiin kennamee hin ibsamne. Odeessa keenya gara biraatiin Ameerikaan carraa looterii DV Itoophiyaanotaaf kennamaa ture addaan kutuu beeksifte. Carraan ittiin namoonni baay'een gara Ameerikaa imalan keessaa tokko DVdha. Donald J. Trump lammiileen Itoophiyaa carraa DVtiin gara Ameerikaa akka hin imalleef carraa DV Itoophiyaanotaaf kennamaa ture adda kuteera dhaabsiseera. Sababa isaa wajjin bal'inaan isin biraan geenya. Kun kanaan utuu jiru pirezidantiin Ameerikaa lammiilee biyya ormaa Ameerikaa erga galanii waggaa dheeraa achi jiraatanii giriin kaardii yookaan kaardii magariisa akkasumas lammummaa biyyattii fudhatanis deebisee akka qoratu beeksise. Kanaanis ji'a tokko kun baqattoonni 120 kan biyya ormaataan Ameerikaatii baafamuu qabu jechuun ajaja baaseera. Ajajni kun darbuun erga ibsame ammoo namoonni ragaa sobaatiin yookaan dogongorri qubee dookumentii isaanii keessatti argame lammummaan Ameerikaa irraa mulqamuun akka biyyattiidhaa ari'aman murteesseera. Donald J. Trump pirezidantiin Ameerikaa 47ffaan kun ammoo yaaddoo guddaa uumeera. Odeessa keenya gara biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad wajjin mari'atan. Soomaaliyaan Itoophiyaaf jaalalaan buufata doonii Itoophiyaan kireeffattee itti fayyadamuu dandeessuu dhiyeessitus lakkiyaan kiraayii miti liiziin waggaa dheeraaf fudhadhee misoomseen buufata doonii qofaaf utuu hin taane humna galaanaa koos irratti bobbaase jechuun Itoophiyaan hubachiiftee didde. Ergasiis fuula ishee gara Asabii fi Mitswaatti yeroo naannessiteetti Hassan Sheikh Mohammad pirezidantiin Soomaaliyaa Finfinneetti marmaaraa jiru. Odeessuma ol qabatuun erga Gibxiin buufata doonii Jibuutiitti ijaarrachuuf walii galtee Jibuutii wajjin mallattee Booda jilli hangaa'ota Itoophiyaa Jibuutiitti deddeebi'uun Jibuutii qabataniiru. Marmaarsi hangaa'ota Itoophiyaa Jibuutii biyya hamma barruu harkaa geessutti taasisaa jiran maal akeekaa kanas bal'inaan isin biraan geenya. Odeessa keenya dabalataatiin hiyyeessota gargaaruun kan beekamu Maastara Binnat Kabbadee dhukkubsachuun nagahame. Yeroo ammaa kanas hospitaala akka jiru ibsamaa jira. Dargaggeessi kan baataa Maastara Binnat Kabbadee jedhamu kibba Itoophiyaatti dhalate kun nama hiyyeessotaaf sagalee ta'uudhaan gargaarsa namooti biyya ormaarraa erganiif amanamummaan waggootaaf qaqqabsiisaa turee fi uummata Itoophiyaa biratti jaalala guddaa horatedha. Maastara Binnat motorsaayikilii gaggaragalchee oofuu fi ispoortiin namni beekamaa ture kun waggoota dheeraaf uummata balaa hongee fi sigiga lafaatiin miidhamaniifis sagalee ta'eera, gargaarsas qaqqabsiisaa tureera. Namni kun hordofaa amantaa Protestaantii yommuu ta'u dhuguma nama Yesuus irraa gaarummaa barateedha. Hojii isaa kanaanis TikTok irratti qofaa hordoftoota miiliyoona 5.1 kan qabu Maastara Binnat Kabbadee karaa fuula Facebook isaa qofaas namoota miiliyoona 2tti dhiyaatantu isa hordofa. Yeroo baay'ees tamsaasa kallattii laayivii seenuudhaan dhukkubsattoota gargaarsa barbaadan maatiiwwan hiyyeessaa hedduu gargaarsaa tureera. Kanaanis dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa akkasumas qaamota garaagaraa irraa deeggarsaa fi badhaasa manaa akkasumas konkolaattota dabalatee badhaasota garaagaraa hojjeteera. Bara kana keessaa waan gaarii hojjetee namni badhaafame Maastara Binnat Kabbadeedha. Haa ta'u malee dhiyeenya kanaa kaasee dhukkubsachaa jiraachuun isaa kan ibsame Maastara Binnat Kabbadee yeroo yeroon hospitaalatti deddeebi'uun ilaalamuu fi hordoffii taasisuuf akkasumas yaalamuu akka qabu himameera. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaas akka tasaa dhukkubichi itti cimuun hospitaala kan seenee Maastara Binnat Kabbadee haa yaalchifnu deeggarsa maallaqaa walitti qabnaaf jedhanii namoonni sochii jalqabanii jennaanis dhiisaa an maallaqa miti waaqayyoon naaf kadhadhaa jechuun waamicha dabarfateera. Odeeffannoo amma baheen ammoo Maastara Binnat Kabbadee asuma Itoophiyaa keessatti yaalamaa jiraachuun kan ibsame yoo ta'u yoo dhukkubichi ittiin fooyyomne ta'es biyya alaatti adeemee yaalamee akka deebi'ee dhufu ibsamaa jira. Haaluma kanaanis dhiyootti hojii ittiin beekamu hiyyeessota gargaaruu isaattiin deebi'aa waaqayyoonis kadhadhaafis jedhamee jira. Isinis bakkuma jirtanitti dargaggeessa qajeelaa kanaaf waaqayyoon kadhadhaa, maatii isaafis waaqayyoon kadhadhaa jenna. Kallattiidhaan oduu keenyatti wal wajjin dabarru.
Nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaaddaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabuuf sin gargaara kallattiin karaa oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Prezidentiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp torban darbee yuunivarsiitiiwwan Biraawun keessatti dhukaasa banameen namoonni lama ajjeefamuu hordofuun lootarii kaardii magariisa Ameerikaa DV1 addaan kutaniiru. Shakkamaan haleellaa sana raawwachuun shakkamee bara 2017 sagantaa lootarii DV injifachuun kaardii magariisaa kennameefii ture. Ministeerri nageenya biyya keessaa Kiristiyaan Nohem akka jedhanitti sagantaan viizaa kun qajeelfama Tiraampiin yeroodhaaf kan addaan cite yoo ta'u lammiileen Ameerikaa sagantaa sukkanneessaa kanaan akka hin miidhamne mirkaneessuufis jedhaniiru. Qondaalonni Ameerikaa akka jedhanitti shakkamaan waggaa 48 Kilaawudiyoo Neeves Vaalentee jalqaba torbee kana Piroofeesara Inistituutii Teekinooloojii Masaachuseetis lammii Poorchugaal Nuuro Nooleeroo ajjeese jedhu. Sagantaa lootarii DV waggaatti lammiilee biyyoota godaansaa gara Ameerikaa hin arganneef viizaa 50,000 kennaa tureera. Akkasumas carraa lammummaa Ameerikaa akka argatanis taasisa. Noam akka jedhanitti Tiraamp kanaan dura bara 2017 magaalaa New Yorkitti namoonni 8 konkolaataa fe'umsaatiin erga ajjeefamanii booda sagantichaa xumuruuf yaalaa turan jedhaniiru. Lammiin Uzbeekistaan Saayifuloo Saapipov jedhamu deeggaraa garee Islaamummaa haleellaa sana raawwate jedhamee adabbii umurii guutuun adabamee hidhaa jira. Innis carraa lootarii DVtiin Ameerikaa seene jedhaniiru. Qondaalli kun sagantaan kun addaan cituu kan beeksisan erga dhukaasa yuunivarsiitiiwwan Biraawun Neeves Vaalentee mana kuusaa Saaleem Niw Hampsheer keessatti du'ee argame sa'aatii muraasaan boodadha. Poolisiin akka jedhetti namni kun ofumaa ofitti dhukaasuun rasaasaan of rukutee du'e. Sakatta'insa guyyoota 6 booda poolisiin dhumarratti namni barbaadamaa ture bakka balaan kun itti qaqqabetti argamu mirkaneesse. Reenfa shakkamaa cinaatti boorsaa fi meeshaan waraanaa lamas argamee jira. Ragaan konkolaataa naannoo sana jiru bakka dhukaasi yuunivarsiitii Biraawun Providensitti argamu waliin wal sima jedha abbaan alangaa waliigala Rood Aayilaand Piiter. Pirezidentiin yuunivarsiitii Biraawun Kiristiinaa Paakstaan akka jedhanitti Neeves Vaalentee mana barumsaa beekamaa kana keessatti galmaa'ee fi doktorummaa isaa fiiziksiin barachaa akka ture himaniiru. Itti dabaluudhaanis Biraawun wajjin walitti dhufeenya akka hin qabne dubbatteetti. Aangaa'onni akka amananitti Neeves Vaalentee Piroofeesara Inistituutii Teekinooloojii Masaachuseetee ganna 47 Nuunoo Laaworeeroo guyyaa wiixataa mana jireenyaa isaarraa gara maayilii 80 fagaatutti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Namoonni lamaan dhuma bara 1990 keessaa yuunivarsiitii Poorchugaal keessatti baratan jedha poolisiin. Aangaa'onni akka jedhanitti shakkamaan kun yakka kana raawwachuu ragaa viidiyoo kaameraa nageenyaa irraa argamee fi kanneen yuunivarsiitii Biraawunitti ijaan argan irratti hundaa'uun ta'uu himataniiru. Konkolaataan kun naannoo bakka dhukaasni itti banameetti argame. Aangaa'onni haleellaa lamaanuuf sababni maal akka ta'eef hin baafne. Muddee 13 bara 2025 namni qawwee hidhatee tokko gamoo mana barumsaa injineringii yuunivarsiitii Biraawun seenee dhukaasa banuun barattoota lama ajjeesee 9 madeesse. Ameerikaan bara 1995 irraa eegaltee godaantota karaa lootarii DVtiin gara biyyatti akka seenan hayyamaa kan turte yoo ta'u yeroo iyyannoo DV 2027 harkifateera. Bulchiinsi Tiraamp iyyattoota bara kanaa doolaara 1 akka kaffalan ibsee ture. garuu sun ammallee harkifatee jira. Pireezidaanti Doonaald J. Tiraamp erga aangoo qabatanii as lakkoofsi godaantota Ameerikaa seenanii hir'isuuf tarkaanfii adda addaa fudhataniiru. Akkasumas godaantota waraqaa ragaa hin qabne biyyattii keessa jiran biyya ari'uu irrattis xiyyeeffachuun hojjechaa jiru. Torban darbe keessaa baqataan Afgaanistaan tokko miseensota eegdota biyyaalessaa Ameerikaa lama Washington DC keessatti rasaasaan erga ajjeeseen booda bulchiinsi Tiraamp eeyyama jireenyaa fi hojii godaantotaa biyyoota 19 irraa dhufan irra deebi'ee akka qoratu beekseera.
akkasumas Afgaanistaan dabalatee biyyoota hedduu irraa godaantonni kooluu galtummaa dhaabuun lakkoofsa godaantota seeraan alaa to'achuuf tarkaanfiiwwan wal duraa duubaan fudhattee jirti Ameerikaan. Odeessa keenya taanutti yeroo darbinu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pireezidantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed Finfinneetti simachuun waliin mari'atan. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddamaa waggaaf adeemeen booda waggaa darbee yoona kana ture jaarsummaa pireezidantii Tarkiitiin araara kan buusan. Yeroos gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa deebisuuf kaan irratti walii galanii turan. Wantoota irratti walii galan keessaa tokko akkana jedha. Tokkummaa daangaa Soomaaliyaa haala kabajeen Itoophiyaan ulaa galaanaa amansiisaa argachuun ishee faayidaa garaagaraaf qabu biyyoonni lamaan beekamtii kennu jedha. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waggaa tokkoon darbee marii hariiroo waloo itti fufuun marii bu'aa qabeessaa taasisneerra jedhanii turan. Mariin kun hariiroo cimsuu naannicha tasgabbeessuu fi misoomaaf kutannoo qabnu kan mirkaneessu sedas jedhaniiru. Itoophiyaan bulchiinsa Somaalilaand Soomaaliyaan qaama kiyya jettu wajjin walii galtee ulaa galaanaa taasistee Soomaaliyaa waliin walitti ishee buusee ture. Gaanfa Afrikaatti walitti bu'insi ka'uun mala sodaa jedhus uume ture. Erga jaarsummaa Tarkiin araara buusaniin booda biyyoonni kunneen marii gaggeessaa turan. Itti bahii marii kanaa garuu ammatti miti. Wajjirri ministeera muummee Soomaaliyaa gama isaan dureewwan lamaan hariiroo cimsuu dhimma nageenyaa, dhimma siyaasaa fi dhimma naannichaa irratti hariiroo cimsuuf waliigaluu ibseera. Torban kana roobii Soomaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Suleemaan Daddafoo ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa Abdisalaam Abdii waliin hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf mari'achuun gabaafamee ture. Itoophiyaan ulaa galaanaatti na baasuu na barbaachisa jechuun Eertiriyaa waliinis muddama ishee keessaa galchee jira. Odeessuma wal fakkaatuun jilli olaanaa hangaa'ota mootummaa Itoophiyaan hoogganamu pireezidantii Jibuutii dabalatee hangaa'ota Jibuutii kaan waliin hariiroo cimsuuf mari'ate. Daawwannaan jila Itoophiyaa kun yeroo muddamni Itoophiyaa fi Eertiriyaa waliin cimee jiruu fi Masriinis Jibuutiitti buufata doonii akka ijaartu erga gabaafameen booda kan ta'edha. Jilli kun jila lammataa mootummaa Itoophiyaa irraa torban muraasa gidduutti gara Jibuutiitti imaledha. Jibuutiin biyya Itoophiyaan alergii fi oomisha biyyatti galchuuf ulaa tokkittiitti dhimma baatudha. Jilli pireezidantii ittaanaa paartii Itoophiyaa bulchuu paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraatiin durfamu hangaa'ota garaagaraa waliin mari'ate. Imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru akka beeksisetti mariin isaan pireezidaantii Omar Giilee waliin taasisan hariiroo biyyoota lamaanii fi itti fayyadamummaa isaanii cimsuu irratti kan xiyyeeffatedha. Akkasumas raawwii piroojeektoota biyyoonni lamaan waliin bulchanis gamaggameera. Itoophiyaan buufata doonii Doraalee Jibuutiitti argamu alergii fi oomisha biyyatti ittiin galchuuf itti fayyadamti. Jilli Itoophiyaa kunis buufata doonii kana daawwateera. Obbo Adam Faaraa marii ministeera dhimma alaa Jibuutii Abdul Qaadir Huseen waliin taasisaniin michummaa biyyoota lamaanii cimsuu irratti mari'ataniiru. Akkasumas marii kana irratti geejjiba alergii fi oomisha biyya keessaa galchuun Itoophiyaa akka saffisiisuu mari'achuus imbaasichi ibseera. Jila kana keessatti ministeerri geejjibaa fi loojistiikii Dr. Alamuusimee ministeerri deetaa ministeera dhimma alaa obbo Biraanuu Tsaggaayee hoogganaa waldaa aksiyoona daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii injiinar Taakkalee Uumaas dabalatee kaanis turaniiru. Obbo Biraanuun itti gaafatamaa amma jiranitti osoo hin dhufin dura Jibuutiitti ambaasaadara Itoophiyaa turani. Jilli Itoophiyaa kun jila lammataa torban muraasa keessatti Itoophiyaa irraa gara Jibuutii imaledha. Baatii Sadaasaa keessa jilli mootummaa Itoophiyaa daayireektara waliigalaa tajaajila tikaa fi nageenya biyyaalessaa ambaasaaddarri Reedwaan Huseeniin hoogganamu gara Jibuutii imalee ture. Gita isaanii Jibuutii daayireektara jeneraal Hasan Sa'iid waliinis marii milkaa'aa taasisuu imbaasiin Itoophiyaa yeroo beeksisee ture. Ambaasaaddarri Reedwaan yeroo itti aanaa isaanii obbo Sisaay Tolaa waliin deeman turtii isaanii hangaa'ota Jibuutii waliin hariiroo waloo walta'iinsaa tika naannichaa cimsuun danda'amu irratti mari'achuutu gabaafame. Sochiin hangaa'ota Itoophiyaa keessumaa Masriin buufata doonii Jibuutii keessatti akka ijaartu erga beeksisteen booda mul'ate. Masriin biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Jibuutii keessatti ijaarsa buufata doonii haaraa keessatti qooda fudhachuuf akka jirtu baatii Sadaasaa keessa Jibuutiif ibsite.
Biyyoonni lamaan waggaan dura buufata doonii misoomsuu fi kaan dabalatee waliigaltee hubannoo mallatteessan dhiyoo hojiirra oolchuuf jedhu. Sochiin Masrii yeroo Itoophiyaan ulaa galaanaatti ishee baasu argachuuf gaaffii cimsitee jirtutti dhagahame. Sochii Masrii kana Itoophiyaan akkamiin akka ilaaltu ammatti ifa ta'uudhaa baatus kunis nageenya biyyaalessaa isheef yaaddessaa ta'uu ni himu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkuma aangootti ba'aniin biyyi jalqaba daawwatan Jibuutiidha. Jibuutii fi Itoophiyaan hariiroo jabaa qabu. Ta'us gaaffii ulaa galaana Itoophiyaan kaafte irratti kanneen birratan keessaa Jibuutiin ishee tokkodha. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin seentee muddama Somaaliyaa waliin dhufee fuurus Jibuutiin Itoophiyaan buufata Taajuraa akka bulchitu dhiyeessitee turte. Ta'us booda kana Saawudiin buufata kana misoomsuuf Jibuutii waliin waliigaluutu gabaafame. Jibuutiin biyya xiqqoo garuu bakki teessuma ishee gatii guddaa itti horee gatii jabeessa ishee taasisedha. Sababni galaana diimaa qarqaratti argamuu isheeti. Sochii daldalaa addunyaa keessaa parsantii 12 hanga 15 kan ta'u akkasumas fe'umsa kontiineraa keessaa parsantii 30 kan argamu karaa galaana diimaa darba. Imalli kun baasii fi yeroo imala doonii Eeshiyaa fi Awurooppaa gidduutti taasifamu sadarkaa olaanaan xiqqeessa. Sababa kanaan daldalaaf dhiyeessii anniisaa addunyaan keellaa ijoo jedhamee ibsama. Hanga bara 1993tti Itoophiyaan galaana diimaatti balbala ishee banattee gadi ba'uun ittiin ol galti turte. Haa ta'u malee bara 1993 dhaabbate. Kunis Eertiriyaan lola waggaa 30 booda Itoophiyaarraa walabummaa waan gonfatteefidha. Ergasii Itoophiyaan buufata doonii Jibuutii fayyadamti. Baasii guddaas itti baafti. Jibuutii qofaarratti hirkachuun ammoo yaaddessaa ta'uu kana dura ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsanii turan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii dhimma galaana diimaa, dhimma seeraa, dhimma seenaa, dhimma teessuma lafaa fi dinagdee jedhee akka amanus dubbatanii turan. Kun immoo Eertiriyaa waliin muddamatti isaan galchee Masriin Eertiriyaa bira akka dhaabbattus taasise. Masriin dhimma hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa turteen Itoophiyaa waliin muddamaa waggootaaf ture qabdi. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Kana akka guutaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatotaan booda odeeffannoo wayitaawaaf gara birootiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.